Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Taanugaa michuu jaalalaatiga michuun jaalalaga kanaan duralleen daawwattoonni keenya baay'ee kan jaallatanii kan hawwiidhaan eeganidha. Kanarraa kun immoo maal qabatee dhufaa laata kan jedhuga keessattuu immoo dhimma ayyaana kanaatiin wal qabsiisee michuun jaalalaga jaalalli akkuma beekamugaa kanaan durasii qophii keenyarraa daawwattoonni keenyatti bohaaru itti gammadu dadhabbii isaaniillee itti irraanfatu. Kun immoo michuun jaalalli bakka hunda akka jirudha kan agarsiisu. Yeen dhugaadha sagantaa har'aatiin egaa michuun jaalalaa ayyaanni kun ayyaanni qillee akkuma beekamu ayyaana kennaatti walii kennan kennaa walirraatti fudhatan waan ta'eef michuun jaalalaatis kanuma bu'uura godhachuudhaan waa'ee kennaa walii kennuu irratti ayyaana kanaan waan wal simu Sabboontuu Ahmad qindeeffattee jirti. Egaa kennaa irratti maaltu kennamaa eenyutu eenyuuf kennaa kan jedhuga qophichuma sanarraa daawwanne wayya. Kennaa kennitee beektaa? Ani kennee beekayye. Fudhachuu moo kennuutu nama gammachiisa? Lamaan isaayyuu si gammachiisa maaliif gaafa kennitu miiruma jaalalaatiin miira gammachuutiin namaa kennita. Namni si kennu sunis miira gammachuu waan si jaallatuuf oolmaa tolte irratti ta'uu danda'a waan si jaallatuuf ta'uu danda'a. Lamaan isaayyuu anaaf waluma qixa maaliif miira gammachuu gatii qabuuf. Gaafa kennaa kennitu ishee biratti amma namni nani kennuu fi asaantii biratti ani gatiin qabaa asaantii biratti jaalala kiyya jira asaantii biratti kabaja kiyya jira jedhee yaada namni sun. Gaafa naa kennu immoo namni san akkana jaallatu akka waa'ee kiyyaa cinqamu akka waa'ee kiyyaa hordofu nan beekaa jechuudha akkana jaallatu nan beekaa waan ta'eef lachuu miira wal fakkaataa qaba. Kennaan egaa oolmaa guddaadha kennaan gatii guddaa qaba kennaan akka himama baratamaa yookaan immoo hawaasa keessa jirutti kennaan xiqqoon qabu jedhama. Marga lafaallee kuttee yerootti walii kennitu keessattuu bara duriitti waan akkasii ture sunigaa oolmaa guddaa akka agarsiisudha jechuudha. Kennaan kanaafiyyuu wanna xiqqoon jedhamu. Egaa kanumaan wal qabatee michuun jaalalaa keenya irraa kennaa irratti hundaa'ee sagantaa ayyaana fakkaatu Sabboontuu Ahmadiin qophaa'ee daawwattoota keenya bira gahaa jechuudha. Sagantaa bareedaa kana daawwannee walitti deebina ammas. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya keessaa falataa'uun karaa foddaa waliif TV michuu jaalalaa daawwachaa kan jirtan nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u jecha akkasumallee ammoo baga ayyaana qillee kan bara 2024 nagaan geessan isiniin jenna jala bultii isaa irratti kan nuti argamnu gaa'ee kana sababeeffachuudhaan meegaa jaalalleewwan michuuwwanii kennaa akkamii waliif kennu eessatti immoo eessa harkatanii kennaa kana waliif kennu. Kennaan shamarraniif kennamu kaakkamii kan dhiiraaf kennamu kaakkamii kan jedhu gaggaafannaa odeeffannaa jechuun gara jamootti argamneeti kan nuti jirru isin mana keessan taa'aa eenyuufiin kennaa kamiin kennaa waan jiru sagantaa kanarraa boru akka walii kennitanii fi itti yaada qophaa'aa isiniin jennaa teessi wajjin turtan Sabboontuu Ahmadii gama gummaa kaameraatiin Oliyaad Badhaasaatu nu waliin jira dhufaana bu'aa.
Maal kenne deefarame keef? Miikooti dibata urgooftuu shittoo bitee kenneef hin beeka. Isaanoo maal siin jaan? Ni dabala jettee? Ni dabala baay'ee dabala. Mee dhiirri jaalallee isaatiif kennaa akkamii isin biraa bitee kenna? Dhiirri wantoota akkasii bitee kennaafi kun amma birrii maalaa ta'e ekstiraa jedhama giraamiin tokko birrii 250. Kanaafaa kennaa kana godhee kennaaf. Kana sadan jechuudha gurraa kan qubaa kan mormaa qaba waan baay'ee bareedaadha kun. Walirratti giraamii meeqadha kun? Walumaa gala walirratti giraamii 17. Giraamii 17 qarshiin isaa immoo meeqa? Qarshiin isaa Herreegamee 250 herreegameetiin. Okay. Shamarran jaalallee isaaniitiif kennaa waggaa kenna waan akkamii bitu? Shamarran immoo kunoo habilii kana faa kennuufi isaan immoo inni immoo giraamiin tokko birrii 170 kun giraamii 24 faataa innis birrii 170 hojjetamee kennamaaf. Waan akkasii kennu jechuudha. Waan akkasii kennu. Okay. Kuni kennaa warri waliin fuudhii waliif kennanidha. Kan warri wal fuudhe walii kennan. Warri wal fuudhan immoo namoota gurguddaanii amma fakkeenyaaf haadha manoota isaaniiti kanafaa kennu isaan immoo. Warqee kanafaa. Kun akka isti giraamii 30 giraamiin tokko birrii 17,500 kana kennaa godhee haadha manaa isaatii kenna. Kuni kan biyya keessaa moo biyya alaati? Kun kan biyya alaati. Kan biyya alaati? Okay. Haadha manaa isaatiif kennaa akkanaa kennuu danda'a. Kennuu danda'a. Kennaan kun kennaa nama jaalataniif kennanidha. Ay bareedaadha. Amma kun kan haadha manaaf kennamu.
Galatoomi mee kennaa ati akka dhuunfaa kee kennuumoo fudhachuu si gammachiisa? Duraan dursee ayyaana qileedhaanii hunduma keenya uummata Itoophiyaa bagattiin singeen jedha. Kennaanii fudhachuunis natti tola, gurguruunis natti tola. Yeroo hedduu shamarran fudhachuutu irratti tola kennu. Maaliifi bakka nuni uumaanii waa maxxannoon nu gammachiisa. Gaafa kennaan si kennamu eenyuyyuu ni gammachiisa garuu kennaanii baay'ee nama gammachiisa. Kanaafidha natti fakkaata. Mana uffata shamarraniiti kan si biratti argamu. Ijoolleen dhiiraa hiriyoota isaaniif, haadha isaaniif, obboloota isaaniif kennaa yeroo bitanii kennaa akkam akkamiifaa bitume? Kennaa bakka kennaanii bakka adda addaatu bitama. Huccuu sin bituu, caammaa sin bituu, yaa jalatti uffatamu kanas hin bituu. Bakka akkuma kennaa akkuma adda addaatti bakka akkuma isaaniitti toletti bibbitu. Hundumtiyyuu gatii isaas ilaalee humna isaa wal cina galu. Haalaan namatti tola. Ayyaana kanarratti mee silaa kennaa akkamii kennanii jettee yaadda? Kennaa bakka waan akka abaaboonfaas bareedaadha. Waan akka sa'aatii kanaa guyyaa jalatti uffatamu kana jiramni waan akkas akkasii kennamu. Haalaan namatti tola. Ayyaana irratti maatiin firrii wal yaamee bakka tokko walitti dhufee kan kabaju. Akkasii walitti dhufanii bakka takka kabajuun kun jaalala ni dabala jettee yaadda? Baay'ee dabala. Akkamittiin dabalame? Akkamiin bakka waaqayyooti ittiin nama gaa akkas tolti baay'atanii gisee kabajan immoo kanaan bakka jiramni namatti tola baay'ee. Ati kennaa kennitii ni beektaa? Eenyuuf kennitee? Abbaa warraa koof kenneera. Ijoollee koof kenneera. Fudhattee hoo? Fudhadhees beeka. Abbaa manaa kun naa kenneera. Abbaan warraa koo yeroo baay'ee na barsiiseera naa kenna. Yeroo ayyaana gannaa irratti si kanna jechuudha. Gannaa irratti naa kennee. Haalaan namatti tola. Kennoota hanga ammaa fudhatte keessaa kan haalaan sitti tolu ni yaadatta bara kamirra si kennan? Bara 2002 irratti ganna gaa'ela keenya godhannee erga booddee gannaa isa jalqabaa keenya irratti sanaa kenname isan jaalladha. Haalaan namatti tola. Baay'ee. Namoota mee bagatti geessanii namoota jaallannu kan yeroo jireenyaan adda fagaannee ta'uu danda'a. kan jiru gama dhiiraatiin kan jiru akkasumallee akka walii galaatti lamaanuu bakkatti harkatan jenne dubbisnee isin biraan geenye isaanilleen kennaa kennanii beekumoo fudhatanii beeku waan jedhu gaafannee turre kana fakkaata ture irra daybuudhaan baga ayyaana qillee kan bar 2024tiin isin ga'e jechaa michuun jaalalaa keenya guyyaa har'aa kana fakkaata asumarra goolabuuf dirqamneeti kan nuti jirru ayyaanichi ayyaana gaarii kan milkii kan jaalalaa akka isiniif ta'u isinii hawwina namoonni nu jaalattan nu filattanii nu daawwattanii baga geessanii keessattuu michuuwwan jaalalleewwan michuu jaalalaas baga geessanii isiniin jennaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u yeroo gaarii qabaadhaa jaalallee keessan jaalallee teessan haadha abbaa firoota keessan hundumaaf iyyuu kennaa waliif kennaa isiniin jennaa ayyaanichi ayyaana gaarii isiniin jennaa qopheessuun tanis wajjin turtan sabboonta Ahmadii gama ogummaa kaameraatiin Oliyaad Badhaasaatuun wajjin ture biyyaa biyyeen teenya nagaa taatu Oromiyaan haala listuu horaa bulaa.